Ashamaa akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa ani barasaadha. Har'a immoo appilikeeshinii Galatoof barumsa amantaa kan jedhu isinitti agarsiisa akkaataa kamiin akka fayyadamtanii jechuudha. Appilikeeshiniin kun yeroo intarneetiin jiruu fi yeroo intarneetiin hin jirretti haala lamaatiin kan itti fayyadamuu dandeenyu. Sababa sanii fi amma kallattiimaatiin gaafa intarneetiin jiraatus intarneetiin hin jiraannes akkamiin akka fayyadamnu banee isinitti agarsiise. Appilikeeshinichi isa kanadha. Linkii isaa viidiyoo kana jalaatiin argachuu dandeessu yookiin immoo Google Play irraas buufachuu dandeessu jechuudha. Galatoon barumsa amantaa yoo ta'anii sarchi gootan. Appilikeeshinii kana gaafa bannu barumsa amantaadhaa jalqabuma kan banamaa jiru kun jechuudha. Egaa banneetii booda kuni yeroo intarneetiin jirutti fuula isinitti mul'atudha jechuudha. Yeroo intarneetiin jirutti yoo moobaayilli keessan intarneetii qabaate kallattii maatiin intarneetiraatii kan isinitti mul'atu ta'a jechuudha. Peejiin isin jalqaba irratti argitan kun. Yoommoo intarneetiin akka isaatiin jiru ta'e immoo warreen bukkee kanaatiin irra keessa kanarra yoo tuttan isaan kun hundi isaaniiyyuu yoo intarneetiin jiraates yoo intarneetiin hin jiru ta'es intarneetii malee hojjechuu ni danda'u jechuudha. Bifa kanaatiin kana fakkaataa jechuudha. Karaa kanaatiin wal qabsiisee. Gaafa intarneetiin hin jiru ta'ee bakkee kanarra maaltu ba'aa yoo jettan immoo intarneetii cufuu ni danda'ama. Intarneetii cufeen isinitti agarsiisaa jechuudha. Asiitii intarneetii cufeeraa jechuudha. Amma erga intarneetii cufeetii asumaan appilikeeshinii kana keessaan bahiin barumsaa hibu'aati seeru kana banee duubatti gaafa deebi'u peejiin keenya jalqabaa sun hundumti isaa rifreesh ta'eetu arginaa jechuudha. Kun amma peejii keenya jalqabaadha jechuudha. Isuma karaa biraatiin asirratti kanneen ba'anii jiranii bakkee karaa irratti fideetu isiniif galchaa jechuudha. Sababa saniifi namni hundumtiyyuu haala salphaa ta'eetiin isaan kana keessaatii tokko tokko isaanii daddabarsee akkas taabii kana daddabarsee ilaalee kan irraatii dubbisuu danda'u. Barumsooti daddarban guutummaan isaanii offlaayinii irra kan turan amma immoo intarneetii irratti bifa kanaa fakkaatanii appilikeeshinii qabatanii isiniif dhiyaatanii kan jiran ta'uu jechuudha. Waan hordoftaniif galata argadhaa. Sheer waliif gochuu hin dagatiinaa. Akkasumas immoo istaarii reetti gochuus hin dagatiinaa. Shanfaanaaf kennaa isinii jalaa galatooma.